umman narsii gaafa ummata tuulamaa jarri kun buqqisan simatu ati kofti kottu amantii kee achi gatiin jenne Gabriel isaa wajjin Gorgisii wajjin simatee bar umman narsii maaluma isin godhe umman narsii dhugumatti ilmi namaa galata namarraa qaba yoo ta'e namni ummata Oromoo irraa galata qabu ummata Arsiiti Oromoota hundarraa warri Wallaggaan jahannamii lafarraa godhanii nutti himaa turan achi keessatti sabni Oromoos dhumataa ture qaama wal waraanu gidduutti arbi lama gaafa wal lolu jedhan margaa fi biqilaa hundatu jalatti caccaba kaleessa Wallaggatti ta'eera Gujiitti ta'eera kan Arsii maaliif adda ta'e maal taddasa godha maaliif Arsiin mana amantaa gubee jedhanii ummata hagana ga'u ummata miiliyoona meeqaan lakkaa'amu hunda maqaa xureessummaa barbaachise. Na ajaa'iban nama muraasa qofa isaan keessaa jalqaba irratti Ustaaz Ahmadiin Jabal Ustaaz Raayyaa Galatoomiyaati. Akkasuma obbo Jawaaratis Galatoomi. Namoonni shira biyya kanaa hundi irraa hubatan. Sangaa hattuun hatteef maaliif iyyanii jennaani isa mooraa keessa jiruu fi jedhani. Angabaabinumaan wannani jechuu barbaade taatee tibbana maqaa ummata guddaa maqaa balleeffamu maqaa Arsiitiin daldalamaa jiru kiraarri gaddaa irra kaa'amee ummata kanarratti ummata guddaa kanarratti wanti hin taane kijibni hin taane irratti laxafamaa jiru irratti wannan jechuu barbaade maal umman Arsii maal isin godhe maaluma isin godhe umman Arsii dhugumatti ilmi namaa galata namarraa qaba yoo ta'e namni ummata Oromoo irraa galata qabu ummata Arsiiti Oromoota hundarraa warri har'a kiraara gaddaatiin achi kiiloomeetira 100 meeqa taa'ee yuusuni gaafa isaan ummata aadaa ummata amantii tokko wajjin hordofan maa sabaan nun taane qofaaf lafa tuulamaa kanarraa buqqisan namni ummanni kun foon kooti ummanni kun dhiiga kooti ummanni kun saba kooti jedhee namni isaan simatee bakka itti godhee mana ofii kennee fi lafa ofii kennee fi isaan qubsiise ummata Arsiiti gaafadhaa hin jiru ummanni kun galateeffatamuu qabamoo propagaandaa diinaatiin diinaa wajjin nus irratti duuluu qabna namni ni du'eera waggoota darbe waggoota 6-7 darbe Wallaggatti amaarri achitti gorra'amee amaarri akkanatti maal ta'ee amaarri dachee akkanaa taateeti jedhanii Wallaggaan jahannamii lafarraa godhanii nutti himaa turan achi keessatti lammii sabni Oromoos dhumataa ture qaama wal waraanu gidduutti arbi lama gaafa wal lolu jedhan margaa fi biqilaa hundatu jalatti caccaba qaama hidhatee wal lolu qaama mootummaa nagaa kabachiisuuf deemuu fi qaama hidhatee bosona jiru gaafa isaa wal lolan lammiileen nagaa ni dhumu bakkuma hunda jira kun eessattuu ni dhuma argaa jirra kaleessa Wallaggatti ta'eera Gujiitti ta'eera kan Arsii maaliif adda ta'e maal taddasa godha qaamni mootummaa dhaqee Oromiyaa irraa dhaqee bakka sana observe qaamaan godhe taateen kun qaamota hidhatan gidduutti ta'e osoo jedhu maaliif Arsiin mana amantaa gubee jedhanii ummata hagana ga'u ummata miiliyoona meeqaan lakkaa'amu hunda maqaa xureessummaa barbaachise maal godhe umman Arsii propagandaan kun bakki inni ka'ee maqaballeessiin kun warra kaleessa Arsii dhaqee manatti lafa isaanii irratti lafee isaan caccabsee harma isaan muree harka isaan mureetu har'a immoo maqaa amantiitiin akkana isaan jedhaa jira keenyas isaan jalaa fudhatee itti ka'e ana wanti na ajaa'ibu namoonni biraa na ajaa'iban namoonni siyaasaa waan kana gabaasan na ajaa'iban namoonni feemasii jedhan na ajaa'iban namoonni na ajaa'iban nama muraasa qofa isaan keessaa jalqaba irratti Ustaaz Ahmadiin Jabali Ustaaz Ahmadiin Jabal nam guddaa biyyi kun qabdu nama nu fakkeenya godhannu nama waan hunda keessatti isa amannu lafa kanarratti namoota politikaa kamirrallee namoota amantii kamirrallee lafa kanarratti biyya kana keessatti akka mataa kootitti namni amanu yoo jiraate isa garuu akka barreeffama irraa hubadhetti
akkam barreeffama Ustaaz Ahmadiin Jabalirraa hubadhetti barreeffamni isaanii sirrii miti. Ummanni Arsii homaan goone qaama hidhate gidduutti fakkeenyaaf waggaa tokko dura naannoo sirkaatti Arsii keessatti sirkatti wal waraansi gidduu qaamota hidhatanii bosona jiran qaamota mootummaa gidduutti ta'eera. Gaafa kun ta'u ummanni nagaan dubartiin daa'ima qabattee bakka dhaqxu dhabdeetti manni irratti gubateera. Qotiyyoon isaanii fudhatameera. San keessa gareen ummata saamus faca'ee ummata saamaa ture. Maa gaafa sananiyyanii warri har'a iyyan maaliif hin iyyamne? Silamoo ummanni lammiiwwan sadarkaadhaan levelii qabantu jira. Dhuguma osoo yoo nageenya biyya kanaati yaanna taate yoo lammiileen hundi qixa wal sirriidhaan haa jiraatan amantiin hundi wal danda'anii mirga walii eeganii wal kabajanii wajjin haa jiraatanii taate qaamota hidhatanii jiruurraa beekamtii fi beekumsa keessaniin fayyadamaatii humna keessan fayyadamaatii qaamota hidhatanii jiranii fi qaamota mootummaa irratti dhiibbaa geessisaatii nagaa buusaa. Kana achi boru lolli gidduu qaama hidhate lamaaniitti hin ka'a. Muslimni sin du'a, masjidni sin gubata. Kiristaanni sin du'a, beete kiristaaniin sin ni gubata. Kun bakka lolaa kamirrallee waan jirudha. Kanaan achi ummanni Arsii akkana godhee ummanni Arsii akkanatti kiristaanatti duule wanni jedhamu ija kamiinuu fudhataman qabu. Warroota achi jiru gaafadhaa. Yoo dhaqxanii addan baafatiin warroota dhaqee irraa adda baafadhaa. Duulli maqaa Arsiitiin geggeeffamu tokko አርሲ እያላችሁ ልትሞቱ ነው እንዴ? አርሲን እኮ ካሁን በፊት በልታችሁ ቅርጥፍ አርጋችሁ ጡቱን እናትን ጡት ቆርጣችሁ የወንድን እጅ ቆርጣችሁ ብዙ ታሪክ አሳለፋችሁበት። አሁን ደግሞ በጣም ስማርት ትውልድ ነው ያለው። አርሲ ላይ ሁለተኛ ያለፈውን መልሳችሁ ፖለቲካሊ ሰሩበት ነው ወይስ ምን ለማድረግ ያያሰባችሁ ነው? እኛ በነገራችን ላይ እቺን ሸዋሸዋ እናቃለን። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገውን ነገር ይሄንን ድርጊት የሚያደርገውን እያወቃችሁ ለምንድን ነው የምታስመስሉት ነው? እኔ ሁለተኛ ነገር ደግሞ አዶና የሚባል ቲክቶከር ስለ አክሱም ስንጮህ ነበር። በነገራችን ላይ አክሱም እንደዚህ ነው ሙስሊሞች ተጨኩነዋል ብለን ስንጮህ ነበር። ዛሬ ግን ስለ አርሲ ስታወራ እንዴት ነው ስለ አክሱም ያልተናገርከው? ድሮስ ከናንተ ምን ይጠበቃል? በነገራችን ላይ ሁላችሁም አስመሳዮች ናችሁ። ሁላችሁም የምትፈልጉትን ነገር እናቃለን። ኦሮሞ bakka kanatti hirriba ka adammaqa ummata kana miidiyaa kanarratti ofirraa dhaaba. ካሁን በኋላ ለእናንተ ዝም ብሎ እናንተ ስትቀልዱበት ዝም የሚል ማህበረሰብ የለም። አርሲ ውስጥ ሙስሊምም እየተገደለ ነው፣ ክርስቲያንም እየተገደለ ነው። ማን እየገደለ እንዳለ ደግሞ ታውቃላችሁ። አንድና አንድ ፋኖ ነው ይሄንን ችግር ሁሉ የሚያደርገው። ከመረረህም ትዋጣለህ። እኔ ለእናንተ ምንም አይነት እንትን የለኝም። እውነት ላይ ቆሜ ነው ማወራው እኔ ከነ ማስረጃ።